security camera kun mana keessa kan taa'u yoo ta'u yeroo hattuu mana keessa seenu ol ka'ee hattuu kana duukaa bu'uudhaan Ashama atam jirtanii kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu baga nagaan dhuftanii hardammoo odeeffannoo teeknooloojiin isiniif qabadee dhufeen jira. Barana Oktoobarii bara 2020 keessa kaampaaniiwwan gurguddoo kanneen akka Apple akkasumas illee Amazon, Samsung bu'aawwan elektirooniksii garaagaraa dhiyeessaniiru. Isaan keessa kanan har'a isiniif qabadee dhufee iPhone 12 irratti odeeffannoo diteeyilii akkasumas illee Amazon irratti wanti haaraan jiru maal inni kan jedhu isin faana haasa'a hamma dhumaatti na wajjiniin tura. Akkuma waggaan iPhone bilbila haaraa garaagaraa hojjechuudhaan gabaadhaaf dhiyeessu barana immoo iPhone 12 hojjetee gabaaf dhiyeesseera. iPhone 12 barana gabaadhaaf dhiyaate gosa sadiin yoo ta'u inni tokko iPhone 12 Pro, inni lammataa iPhone 12 Pro Max, inni sadaffaa immoo iPhone 12 jedhama jechuudha. So iPhone 12 kun wanta adda maal of keessaa qaba yoo jettanii na gaafattan physical appearance isaa kan iPhone 11 irraa garaagarummaa guddaa kan hin qabne xiqqoo kan isa xinnaatu fi akkasumas illee qaamni isaa yookaan immoo covering bilbila sanaa ceramikii fi glaasii yookaan immoo mastawaatii fi ceramikii walitti makameen kan hojjetamedha. Kun immoo kan hojjetameef sababni isaa kanaan dura complainii baay'ee kan inni argachaa ture. Takka bilbila iPhone nama harkaa kufnaan deebi'een ka'uu iskiriinii isaa cabuu jedhanii namoonni baay'een complain waan godhaniif isa solve gochuudhaaf barana wanta dabalataan ceramikii fi glaasiidhaan walitti makuudhaan kan inni coverii bilbila kana hojjete. Kanaaf akka inni jedhaa jirutti bilbila kanaan dura hojjetame irraa inni amma hojjetame iPhone 12 kun dandeettiin cabuusaa tokko dacha afuriin hir'isaa jedhe kan inni dubbate. Akkasumas bilbiloota addunyaa kanarra jiran smartphone jiran keessaa kan akka bilbila koo jabaan hin jiru kan inni jedhee yeroo event kana launch godhu kan inni dubbate. Dhugummaa isaa yeroodhaa gara yerootti gara fuulatti kan ilaallu ta'a. Kastaamaroonni yoo bilbilli kun kufee harkaa cabu complain gochuu danda'u garuu bilbilli kufuun agaaratti of course hin jaalattu bilbilli garuu immoo waan salphaa irratti kufee cabuun irra hin jiraatudha kan namoonni baay'een complain godhaa turan iPhone irratti. Egaa wanta kana fureeraa jedha iPhone. Dhugummaa isaa wajjin ilaala. Dabalataan water resistance qaba bilbilli kun. Bishaan keessa yoo seentan fudhattanii bishaan keessatti illee salfii yoo barbaadan ka'uu dandeessu bishaan daaktanii. Kanaaf bishaan bilbila kana keessa seene bilbila kana balleessuu hin danda'u. Kanaaf water resistance qaba. Sadaffaa magneetii qaba. Magneetiin dugda isaa irra jiru kan inni fayyadu namoonni Apple walletii qabdan. Walletii jechuun walletii xixiqqoon jirti kan keessa kaawwachuu dandeenyu meeshaa kanneen akka credit card, driver license akkasumas illee waraqaawwan garaagaraa kan keessa kaawwachuu dandeenyu walletii akkasii kana yoo dugda bilbilaa kanatti qabsiistan qabachuu danda'a. Lammataan immoo jalli bilbila kana karaan chargii gootan rectangle waan ta'eef lafa wal qixxaataa yoo keessan yookaan surface wal qixxaataa yoo keessan dandeettii ofiin dhaabachuu qaba. Dhaabdanii video irratti ilaaluu dandeessu yookaan bilbila haasa'uu dandeessu jechuudha. Kun additional functionality kan isaan iPhone 12 irratti ifa godhanidha jechuudha. Kan biraa network capability isaa networkii 5G enable ta'eera. Networkii 5G support gochuu danda'u keessatti dabalatee dhufeera. Akkasumas illee wireless charging yeroo darbarraa kaasee jira. iPhone 11 irraa jalqabee jira. Reverse wireless charging ni qaba iPhone 12 Pro kun. Kana jechuun bilbila sanaan bilbila biraa chargii gochuu dandeessu yookaanis immoo wireless biraatiin immoo bilbila kana chargii gochuu dandeessu. Wireless and reverse wireless chargii gochuu danda'a jechuudha. Wanti adda inni qabu dabalataan kaameraadha. Kaameraan qaburratti keessumaa main focus kaameraan isaa dukkana keessatti illee suura baay'ee detailed ta'e sirriitti mul'achuu danda'u dandeettii kaasuu qaba kan inni jedhamaa jiru jechuudha. Storage isaa gaafa ilaallu storagein bilbila kana iPhone 12 gigabyte 64 jira. iPhone 12 Pro immoo gigabyte 128 amma gigabyte 256 akkasuma yoo gatii dabaltan 256 gaafa guddistan storage isaa akkasumas illee gatiin isaa dabalaa deemaa jechuudha. Egaa amma kan inni gabaadhaaf dhiyaate iPhone 12 $799 yoo ta'u iPhone 12 Pro immoo $999 kan inni gabaadhaaf dhiyaate. Amazonis barana Oktoobarii bara 2020 kana keessa bu'aawwan elektirooniksii garaagaraa isa kan feature isaa dabaluu wanta haaraas immoo hojjechuudhaan gabaadhaaf dhiyeesseera. Namoonni Amazon hin beekne tarii Amazon jechuun platformii guddaa yookaan immoo bakka gabaa guddaa namoonni baay'een itti gurguratan akkasumas illee namoonni baay'een immoo irraa bitan addunyaa kanarraa tokkoffaa. Kana jechuun namoonni meeshaa hedduu yeroo online bitan filannoo isaa inni jalqaba Amazon maaliif filatame hojjetan immoo yeroo baay'ee yoo isin daftanii yoo har'a isin ajajattan guyyaa 2 guyyaa 3 gidduutti meeshaan keessan mana keessan isin dhufa. Fast shipping
service kennuu waan danda'uudhaaf namoonni baay'ee jaalatu. Kanaaf amma addunyaarra tokkoffaadha platform yookaan immoo e-commerce guddaa yookaan marketplace guddaa. Amazon egaa kanaan dura elektirooniksiiwwan garaagaraa oomishee gabaadhaaf dhiyeessa. Isaan keessaa tokko Alexa kan jedhamudha. Alexa jechuun Amazon Alexa jechuun meeshaa kanadha, meeshaa xiqqoodha, speakerii fakkaatti mana keessanii yeroo barbaadan itti haasa'uu dandeessu. Muuziqaa naaf sirbita, muuziqaa isinii sirbiti. Yoo gaaffii gaafattan isinii deebisti, sa'aatii meeqa isinitti himti, temperature meeqa, oduu natti himi, raadiyoo naabanii. Functionality baay'ee otoo harkaan hin tuqiin otoo remote fayyadamiidhaan afaaniin kana naa godhaa hojjettan hojjettee jechuudha. Amma barana kan inni gabaadhaaf dhiyeesse Echo Dot kan jedhamu tokko jirti. Echo Dot jechuun kan saayizii kanarraa xiqqoodha. Echo Dot with clock akkasumas illee Echo Dot with kid version kan jedhamu immoo jira. Echo Dot fi Echo Dot clockiin garaagarummaan isaanii Echo Dot clockiin sa'aatii ofirraa qabdi. Echo Dottiin garuu sa'aatii ofirraa hin qabdu, speakerii qofa fakkaatti. Akkasumas illee kan kid version Echo kid version immoo kan daa'immaniif taatu dubbiiwwan daa'imman yookaan immoo aksentii daa'imaa understand gochuudhaan wanta daa'imman sun gaafatan dandeettii deebisuu kan qabudha kan inni amma gabaadhaaf dhiyeesse. Echo Dottiin kun $59.99 jalqabee gabaadhaaf dhiyaateera. Akkasumas illee Echo Dot with clockiin $99.99. Echo Show jechuun immoo egaa akkuma baratamaa dhufe amma teknolojiin tambara jiru yeroo baay'ee namni face to face yaasoo barbaada viidiyoodhaan viidiyoo chaatii godha, teleconference viidiyoo conference godha. Yeroo kana waan isaan itti fayyadaman yeroo baay'ee meeshaatiin fuulas nama sana arguu dandeessan iskiriinii isin barbaachisa. Echo Shown kun iskiriinii ofirraa qabdi, dabalataan dandeettii ofirra naanna'uu qabdi. Fakkeenyaaf kichinii keessaa nyaata qopheeffachaa jirtu yoo ta'e nama faana haasoo yoo barbaaddanii bakka tokko gara bakka biraatti kichinii keessa yeroo isin sochootan isin wajjiniin sochootee dandeettii waraabuu danda'u yookaan immoo nama sana faana engagementiin keessan akka addaan hin kunne yookaan immoo akka fuulli keessan nama sana duraan dhokanne gochuudhaan isin wajjin naannoftee fuula keessan waraabuudhaan nama sanatti dabarsite jechuudha. Kun immoo Echo Showdha. Gatiin ishee $250 jalqabeeti. $250 kan gabaadhaaf dhiyaate. Inni dhumaan inni baay'ee dinqii ta'e tokko immoo security camera mana keessaati. Security camera jechuun egaa biyyoota guddatan keessatti security camera baay'ee murteessaadha. Keessumaa mana duubaa yookaan immoo outdoor kan jedhamu irratti fakkeenya alaa yoo mana meeshaa ala keessan jirtu yoo ta'e konkolaataa yoo qabaatan akkasumas illee hattuun akka qe'ee keessanitti hin dhufne yookaan yakki wayii naannoo keessanitti illee yoo dalagame yakka sana wanti waraabu security camera outdoor isin barbaachisa. Indoor immoo namoonni keessumaa mana keessatti saree fa'aa manatti dhiisanii deeman yeroo hojii deeman sareen isaanii akkamittiin oolti, maal gochaa oolti, tarii badii biraa kan qaqqabsiisne elektirikii fa'aan abidda fa'aan wal qabate akka waan badiin balleessine akkasumas illee hattuun akka seente mana keessa cabsite naanne kan ittiin monitor gochuu dandeessan indoor security camera jira. Egaa Amazon barana immoo security camera ajaa'ibaa security camera ol ka'ee balali'uu danda'u akka droonitti mana keessatti indoor security camera kan agarsiisaaf dhiyeesse kan gurguraaf dhiyeesse. Security camera kun mana keessa kan taa'u yoo ta'u yeroo hattuu mana keessa seenu ol ka'ee hattuu kana duukaa bu'uudhaan waraabee abbaa mana sanaatti viidiyoo sana dabarsaa notify godha. Akkasumas illee waajjira poolisiitti illee odeeffannoo kana viidiyoo namticha kana faana report gochuudhaan namtichi hattuun kun mana namaa seene yookaan hadee cabsee seene kun akka saaxilamu yookaan immoo akka seera jala oolu taasisuudhaan ga'ee guddaa hojjeta. Kun baay'ee wanta bareedaadha, wanta jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan namoonni baay'ee yaada isaanii kennaa turanii. Kun $250 kan gabaadhaaf dhiyaate jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota chaanaalii agartuu odeeffannoo teknooloojiin ani har'a isiniif qabadhe dhufe kanuma. Video biraatiin hanga walitti deebinutti chaanaalii kana subscribe gochuudhaan yoo jaallattan immoo like, share, subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Yeroodhaa gara yerootti odeeffannoowwan garaagaraa ani akkuma gadhiisan akkasiin qaqqabu notification sana immoo on godha. Hamma video biraatiin wal arginutti nagaan tura, yeroo gaarii qabaadhaa.